akkam jirtan ilmaan biyyaa fayyaa kasee nagaa qabtanii arraas viidiyoo biraa ta'uu deebinee jira. Arraas biyya teenyaa soina wanni guddaan dhufee farra rakkoo amma jirtuuf rakkoo amma biyya teenyatti uumuu qaaleensa jireenyaa haa ta'u waraana haa ta'u waa'ee nagaa haa ta'u hundaafuu mootummaan amma jiru kun furmaata kanuu danda'e furmaata kennuu danda'e waan kana jijjiiruu danda'e biyya tana ceesisuu danda'e. وبلا هما براخس نجيسا وانجو تكو جلالة مي تكتكان هذا كيفرنو دراه يو خني جبا جوار محمد كيفرنا سمبوت إنسان سوان جون كيفرنا مي ركون قدام مالي واني ركوت أنا فرور دبني ركون قدام مالي خجوا ولا لا مي خرب فيديو هذا أي أجر أنو قلنا لك موتما بيوت أدى وجينا وجدنا أرجع observing what abbootii irreetii hamma dimokiraasii social dimokiraatota Iskaandinaviyaa jiranitti garuu murna akka jara kana ka ofoon laale saamicha qofa malee ifiif saamuun alatti biiti harkatti dhumte Finfinneetti galte the state has shrunk state capacity mootummaa tokko sirna mootummaa tokko kan meejor godhamu lafa biyya san keessa jirtu keessa hammam takka to'ata. humna mootummaa alatti humni biraa hidhatee socho'u jiraachuu hanqisuudha. With all the measurement the state is shrinking. Finfinneef naannoo isii qofarratti ta'uun ifa irra dhaabanii calaqqisiisaa oolan tana alatti harka isaaniitti baateerti biitti. Garuu harka kennaa bahaa jirti jedhanii muddamanii waa sirreessuudhaaf osoo deemanii beekta yeroo kanitaafi. Akka waan tokkoon uumamnetti akka biyyi sun qananii keessa jirtutti hamma bahaa dhihatti biitti nagaa qabdutti haasan jechuudha. Kuni baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf daawwattoota keenya akkuma agartanii akkuma dhageessanitti ijoolleerraa uummata kana biitii harkaa baatee jirti. Biitii Finfinnee jala seentee jirti. Kana hunda hafidee maali isaan if wallaaluu isaaniiti. Rakkoo keessa jiraachuu kee beekuu dhabuu isaanii kanaatu mootummaa badhaadhinaa kana akkana godhu jira. Sagalee isaan muddamanii rakkoo keessa seenaa rakkoo keessa jira rakkoo sana keessa bahuu qabnaa jedhanii itti muddaman yeroo kan taa'anii ni gargaartan weegootaaf isaan garuu rakkoon takka biitii akka nagaa taatee siif himan akka jiruun qaaleensi jiruu akka hin jirre siif himan amma Oromiyaan hundi jala hin jirtu Oromiyaan cinaan bulchan Tigraay dhiisi akka jirtu irraanfadhu Tigraay Amaaraa Kilil akkas Affaarii fi Somaaliis akkas mee isaanii waan mal jammee afaan isaaniitti hin dhaggeeffanname mootummaan biyya sunii mee qondaalonni mootummaa waan jaan dhaggeeffanname በራይ ሚዲያና በአሉታዊ ሚዲያ ላይ ያለው ካልሆነ በስተቀር ተጨባጭ እውነታው ሲታይ በኢትዮጵያ ከጎረቤታችንም ሳይሆን ከየትኛውም የተሻለ ሰላም አንዴ ሰላም የለም ብሎ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ስላስገባ ሰላምን በንጽጽር ለማየት ይቸገራል እንጂ አንጻራዊ ሰላም አለ። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት የሰላም ሁኔታ ባለፉት 7 ዓመታት ይቅርና ባለፈው ወር ከነበረችውም በእጅጉ የተሻለ የሰላም ሁኔታ ነው። daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffattanitti biitiin eegee ijaan isaan akkuma mootummoonni kan sooshaal miidiyaa irratti malee biitiin eegee gabdis hin jaa muummichi biyyaattis mal jaa waan sammuuta salaaman sistaniif malee biitiin eegee gabdis hin jaa kunoo amma torbadhisitti baatii dabararraa biitii amarra nagayaas hin jaa haayee nagaya arra kaatee Diredawara Addis Ababa deemuu dandeessaa? Makiinaan hin dandeessu ni beektisin. Oromiyaa keessa wanti jiru ni beektan. Naannoo Tigraay wanti jiru ni beektan. Ilmi namaatti jechuudha dhumu jira. Naannoo Amaaraa ni beektan. Biyyattiin sun keessa mee isin morri mootummaa deeggaruu biyyi sun keessa biyya akkanaatti nagaa ajaa'ibu dubbadame. Magaaluma Diredawaatii fi Finfinnee fi magaalota Baalee bakka waan shishaan kun jiru. Malee mee eessa jedhame? Biitii harkaa baatee garuu isaan harkaa bahuu biitii harkaa bahuu isiitu nu banne manni kun nama hubatee dhaqee furmaata fidaa bara rakkoo keessa giseen hin jira jettee samboota rakkoo sun keessaa bahuuf tattaafataa bara isaan biitii nagayaas hin jaan na uummata akkanaatu uummata dhaamaa uummata doomaa akkanaatu nuun deemu jira jechuudha. Mee daawwattoota keenya viidiyoo lamatti tachi deemna. Maaliif akkaataa jarri kun keessattuu Abiyyi fi murni isa wajjin deeman ittiin deemaa jiranii we might not have a country eega isaan deeman booda. Laali warri TPLF fi warri Malasillee hamtu turan. I fought them.
I know them very closely nan beeka jarsanis jarri suni in kijibani yoo kijiban garuu kijiba si amansiisuuf kijiban malee in amanan jarri kuni kijiba si kijiban san ifiifillee amanan jala madura biyyan ture argeen ture qondaalota gurguddoo what's very scary wanni nama sodaachisu waa biyya sanii amma fagoo kana seettanii sun gaazexeessota waan biyya sanii waan agamu hubattan baay'ee jira waa'ee diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaaf aanan mana hunda keessa yaa'aa jiru qananiin biyya hunda ol ga'ee maal rakkoon diinagdee ati haasaa jirtu ilmi namaa garuu finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffataniitti joormaal jeen naasoosaa takka irratti deebi'u TPLFis kijibuu turanii wayyaanni kijibuu turte garuu kijiba sun amanuu hin turre. Sagalee rakkinni sun akka jiru ni beekanii garuu uummata yeroo bitachuuf uummata amansiisuuf malee rakkinni sun ni beekanii tanneen garuu rakkinuma sun hin beekanii. Gisee hanga uummanni gubbaa waliin dhufee hobbaa hojii taphataa rahaa makiinaa hojii oofaa finfinnee keessatti bakka dirgin biriccee kana deema kooridarii kana deema. Innaa uummanni kun uummata miskiina biyya keenya galgaleetu ilaalu. Waan isaan keessa jiru kasaafuu hojjettoota mootummaa warra akka poolisaa, dooktoraa, makalaakiyaa tanneen warra gadi jiru kun daaraa ta'ee jira. Jiruu afaan walaalan. Aboo bar hojjetaa mootummaa khatirraa fi nyaataa hambaa eeggatu jira bara kan rabbii galfamniiti. Hojjetaa mootummaa ta'ee. Annaa uummanni kun ammaas rakkina kana hin naamanne si galee. Muummichi ministeera dhiyoo tana waa'ee gaaffii baatii lama sadii dura waa'ee dinagdee gaafatanii mee biyyi keenya maal keessa akka jirtu mee yaada geeffannu mee. እድገት አለ ወይ ያለ እንደሆነ እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ ሕዝብ አይኑ እንዲገለጥ ልቦናው እንዲከፈት ያገኘውን መልካም እድል ያገኘውን የተከፈተ ብርሃን በማስተዋል እንዲጠቀምበት ከከፍተኛ ማሳሰቢያም ጭምር ነው። አሁን ማነሳውን ሐሳብ ማነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ሳይሆን ሚራክል ነው ያለው። Daawwattoota keenya akkuma dhageessanii muummichi biyya guddina miti waan ajaa'ibsiisoo jira biyya keenyatti. Mee muummichi biyya kanaatu uummata kana nu banne maaliif uummanni rakkoo sana keessa seenne yoo akkas ta'e. Uummanni kun jechuun rakkinuma biyya uummanni keessa jiru rakkoo uummanni keessa jiru tanaa'u hin hubanneedha bara bootaan kan inni fe'ar. Muunni tuffatan ajaa'ibna taabaran. Warri mootummaa deeggaru mee komantii jirti yaada kasan kanadha mee waan itti dubbanne kana sirrii mi waan namicha kana sirrii mee haa namni jiru afaan wallaalee bira guyyaa guyyaarraa sababni isaa guyyaarraa waraanni deemu jira guyyaarraa tooraallee mallinni gibirrii isin kafaltanii fi mallinni maqaa kaasaniin ardaataan biyya birraa isin dhufu waraanarra dhumu jira. Biyya takka gisee maallaqasii karaa ijaaruu qabdiin karaa amma wanni isii ነገኝሲ ማስተማመን አለበት ሲገለ ኤገሞ ቆብልክቲ ነገኝሲ ሰንቦደ ነጋደን ተካሲ ኸ አጅጅገት ደንደለች ደንዳ ጂጂራ ኸ ፍንፍን ደንደለች ፊ አወዳይቲ ደንደለች ደንዳ ሀቢ ነገ ሀስንጅሬ ቢየምን ከስጅቱ ነው ከነቲ ዋና ጃበቶ ጀረሲንጃ ሜ ተናፍ በር ጀላዶ ይጀናበር ቪዲዮ ብራው ይላል ለምን የፋን ተራ ዱር ጋፍ መሮኒ ወራን ቀበቴ ኤርትራራ ናኖ ወለጋ ገሉ ጆሌ ሶዶም ቆፋ ሰብረ ጅራ ጋፋ ቢያም ጎ ቀበቱ ይችላል ጋፋ ተንራ ካኔ ሮ ይዋኑ ማል ይቻቱን ቶርበል ለመት ዳራ ጎና ይላል የሮ ዲደማ ቶርበል ለመት ዳራ ጎና ይላል ዱለ ጎዳ ዳውዝ ተኸኛ ኮመ ደገስኒቲ ኒያደቱ ጋፋ አድብልሱ መሮሞ ቢያ خرابيتي ዲቪ sonko saafar isaan keessa jalmarroon faanaafanii gargaara seenanii yeroo isaan hubatanitti haalli siyaasaa biyya kanaa hin ta'u wanni haqaa hin jiru gaafa hubatan gaafa suni bar jalmarroon faanas bosona seenan gaafa sun nam soddom qofaa jala ture jaan. Jawaarfaan gizeetti wayi waatan aboota neen torbaan lama dhabamsinaa minaamin jaan arra Oromiyaa harkaa fuudhu jirti. Faannoos hajaara harka isaatiin. Mee viidiyoo sida
waa'ee jalmarroo fa'aa asoo takkaan sin dhageessame paarlaamaa gubbaa taa'ee. ሶስት ወር መንግስት ሆናለሁ የሚል ኃይል ተፈጠረ። በሶስት ወር ውስጥ መንግስት ሆናለሁ ብሎ ምዕራብ ኢትዮጵያን የሚያተራምስ ኃይል ተፈጠረ። ይህንንም ኃይል አጽድተን ምዕራብ ኢትዮጵያ በሶስት ወር ሳይሆን በምርጫ ብቻ መንግስት የሚፈጠርባት ሀገር ናት ብለን እና የሮስ ማልጄት ዳድቹ ቱሬ ፓርላማ ጉባ ታዬ አኩመ ደገሰን ቪዲዮ ወረ ባቲ ሰዲቲ አንጎ ፍርቹ ፍረን ኑቲ ባቲ ሰዲቲ ሚቲ ምርጫን ቆፋ ምናምን ጀኔ እቺ ሰቲ ደበመ ጎኔ ሃይኔ ጀራ ምናምን ጀቲ ዳደተ ቱሬ በር ኻወሌ ሰቲ ፈካት ሀራ ኦሮሚያ ቀኝ ወርከ ጅርቲ ወቦ ወርከ ጅርቲ እና ለምቹሁን ዋህዱ ሁበቹት hinjiru me waa'ee faannoo afaan isaatiin amma faannoo maarree faannoo wajjin daliidan jaammi faannoo waa'ee faannoo paarlaamaa gubbaa maal dubbatame waliin dhaggeeffanname ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል። በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም አርጓል ያደርጋል እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። እና ዳውቶ ኸኛ ነማከናቲን ነምኒ ቢኸኝ ብልጭ ጅሩ nama khalee asii faannoo fuudhee faannoo tana faarsee meeshaa waraana adda kanneen Tigraay naannoo Tigraay geessee nama ficcisiisee sanboota sadii taanii afur taanii fa'aa wal lolaniiti ammas lama taanii araaraman jee Jawaar sanboota ammas faannoo tana shanii amaaraa jaan asii achii kaan waliin biitti negee jaan akkanuma biyyaa nama akkanaatu nama akkanaa nama barnoota hin qabne nama bar akkanaatu because biitti takka ka barbaadu siistama barbaaddi. Siistamni sun higgii isaan jidduu jiru jechuudha. Akka lugama jechuudha. Akka hubbaa gizee hubbaan koronaa baatee jirti jechuudha higgi kumar. Yoo faawula daleedee sin jaabar. Na politikaanis sistema barbaada. Sistema itti wal qaban. Sistema irratti wal tahan. Akkaataa isaan aangoo itti hiratan. Akkaataa itti uummanni isaan itti filatu. Akkaataa isaan itti wal morman. Wanni hundinuu sistema qabanna. Nama kanatu biyya keenya deemu jira. Nama ififuu karaa deemu hin beekne. Nah tanah sini dalam fana namni kun dirqama rakkoota akka furuuf rakkoo sun duraati rakkoo ishee amanuu qabda sanboota rakkoo sun kan furta manni aangoo jiru kun namanni ammallee akkasii tanuma sini dalam fana viidiyoo biraatti akka walitti deemnutti nageenya tura viidiyoo kiyya soo jaalatan subscribe na godhaa yaada soo qabatan komentii jala nuuf himaa hedduus jaalatu kabaja nageenya tura.